Harka fuunee akkam jirtan kabajamoo fi dhaggeeffattoota keenya utuu har'aan tanaaf jennee gama keessaniin geenya isinis akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerra laayikii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jenna. Godina Shawaa Bahaa aanaa Liibaan Cuqqaalaatti waraanni mootummaa dargaggoota hidhaa baasee rashanuu itti fufee jedhu jiraatonni. Waraanni maqaa opereeshinii geggeessu jedhuun garasitti bobbaafamee guyyaa guyyaan dargaggoota Oromoo qaama hidhate waliin hariiroo qabdu jechuun akkanumatti hidhatti guuraa jiraachuu kan himan maddeen odeeffanne namoota nagaa shakkii bu'uura hin qabneen hidhan bakka mankuusaa dhaabbata Aseer Construction jedhamu beekamutti geessanii rashanuu reefni isaanii bineensa nyaachisaa jiraachuu himu. Aanichatti yeroo torbaan lama ta'uuf sababa opereeshinii geggeessu jedhuun sochii geejjibaa martii dhaabbate hawaasni goolama jabaa keessa jiraachuu himu jiraatonni. Aanaalee ollaa Liibaan Cuqqaalaatti argaman dugdaa fi booraa keessatti haalli wal fakkaatu jiraachuu ibsuun ba'anii ganuun rakkoo nutti ta'eera jedhu. Godina Shawaa Bahaa aanaalee Liibaan Cuqqaalaa dugdaa fi booraatti sababa opereeshinii geggeessuu jedhuun waraanni mootummaa bobbaasee hawaasa goolaa jiraachuu himu jiraattonni yaada isaanii kennatan. Keessumaa aanaa Liibaan Cuqqaalaatti yeroo torbaan lama ta'uuf sochii martii uggurame jiraachuu kan himan jiraattonni uummanni gandoota baadiyyaa aanichaarraa gara magaalaa aanaa kanaa taate Aduulalaa dhaquu dhorkameera. Bahuuf galuu daangeffamnee rakkoo jabaa keessa jirra jedhu. Ollaa aanichaatti kan argaman aanaalee dugdaa fi booraattis rakkoon wal fakkaataa jiraachuu himuun uummanni Aduulalaa irraa ittifamee gara Maqii fi Bototteettis imalee waa bitachuu dhorkamee jiraachuu himan. Uggurri kun gatamuun dura naannichatti waraana bilisummaa Oromoo humnoota mootummaa gidduutti lolli geggeeffamaa turuus ibsaniiru. Waraanni mootummaa maqaa opereeshinii geggeessuun sochii mara ugguree hawaasa rakkoo keessa buusuun cinatti namoota nagaa qaama hidhate waliin hariiroo qabda jechuun hidhatti guuraa jiraachuu fi guyyaa guyyaan dargaggoota hidhaa baasee rashanuu hojii idilee godhateera jedhu maddeen. Dargaggoonni hedduun gandoota aanichaa garaagaraa keessaa qabamuun gara magaalaa Aduulalaatti erga geeffamaniin booda qaama hidhate waliin hariiroo qabda jedhamuun buufata poolisii magaalichaa duubatti bakka argamu bakka mankuusaa Aseer Construction jedhamu beekamutti rashanuu jedhu jiraattonni. Jiraataan aanichaa dhimmicha itti dhiyeenyaan quba qabaachuu kan himan ganda Jiddaa jedhamu qofarraa namoonni isaan beekan shan bifa kanaan rashanamuu fi reeffi isaanii akka hin kaane dhorkamuun bineensa nyaachifamuu dubbatu. Dararaa maqaa opereeshinii geggeessuutiin hawaasa aanaa Liibaan Cuqqaalaa fi naannoo ishee mudataa jiru kana humna waloo makalaakiyaa fi poolisii Oromiyaatu raawwata kan jedhan jiraattonni waraana uummata dararu kanaas bobbaasuu keessatti ammoo caasaan bulchiinsaa fi nageenya aanichaa qooda fudhachaa jiraachuu ibsan. Hawaasni aanaalee adda addaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa haleellaa hidhattoota faannootiin qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffaman ammallee gargaarsi addaa isaan akka barbaachisu himan. Abbootiin warraa kumaan lakkaa'aman miseensota maatii hedduu waliin godinicha keessaa qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqeeffamuun ragaalee ni mirkaneessu. Mootummaan gama isaatiin rakkoo kana haguuguuf yaaluun alatti namoota buqqaafaman gara qe'ee fi qabeenya isaaniitti deebisuuf yaalii taasisaa akka hin jirre jiraattonni himan. Haleellaan hidhattoota faannoo ammallee itti fufaa jiraachuu dubbatan. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti waggaa lama as yoo xiqqaate lubbuun namoota 2,000tti tilmaamamu haleellaa hidhattoota faannootiin raawwataniin darbeeti jiran. Ragaa qabatamaa hanga ammaatti jiruunis abbootiin warraa 7,000 ol godina Horroo Guduruu Wallaggaa qofa keessatti qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqeeffamaniiti jiran. Miseensa maatii hunda dabalachuun aanaalee godina Wallaggaa Bahaa 2 dabalatee aanaalee Horroo Guduruu 7 irraa namootni 400,000tti tilmaamaman duula qindaa'aa hidhattoonni faannoo Oromiyaa irratti banan dhiyeessuun magaalaa Oborraa Agamsaa Shaambuu fi Saqalaa qubataniiti jiru. Godina Wallaggaa Bahaa keessaa kanneen buqqaafaman magaalaa Giddaa Ayyaanaa fi kan Naqabtee qubsiifamuu dubbatan. Maddii keenya gara sirraa dubbisnee akka jedhutti buqqaatonni hedduun yeroo ammaa kana dhukkubsattoota weeraraa fi hanqina nyaataan miidhamaa jiru. Keessattuu buqqaatonni magaalaa Agamsaa fi Oborraa jiran sababa hanqina nyaataa fi miidhama ulfaataaf saaxilamaa jiru. Mootummaan gama isaatiin gargaarsa taasisaa akka hin jirre kan himan maddii amanamoon gargaarsa xixiqqoo dhaabbilee dhuunfaa fi namoonni dhuunfaa fidaa jiraniin ammaaf bayyanachuu hawaasa himan. Ta'us jedha maddii dubbisne kun mootummaan dhugaa hawaasichaa miidiyaa fi dhaabbilee namoomaa jalaa dhoksuuf akka waan gargaarsi hin barbaachifnetti bakka buutota dhaabbilee adda addaa yeroo dankoo argaa jirra jedha. Godinicha keessatti haleellaan hidhattoota faannootiin raawwatamu ammallee akkaan hammaachuu kan himan jiraattonni humnoonni mootummaa dhimmichaa akka tasgabbeessaniif garas ergaman magaalaa Shaambuu keessatti biyyatti waan nagaa qabduu fakkeessuuf kaambii keessa otoo jiranii hidhattoonni faannoo Gojjaamirraa daangaa cabsuun seenanii badii qaqqabsiisuu itti fufanii jiru. Gargaarsi addaa dhaabbilee fi namooma dhuunfaatiin taasifamaa jiru jabaatee akka itti fufu kan gaafatu jiraattonni namoo bakka jirutti dhiibbaa uumuun
sagalee akka isaaniif ta'us gaafatanii jiran. Barruu beekamaan biyya Ameerikaa New Lines jedhamu qorannoo walabaa gaazexeessota isaatiin adeemsiseen haleellaan diroonii lammiilee nagaa Oromiyaa irratti humnoota mootummaatiin raawwatamuu mirkaneesse. Gabaasa qorannoo walabaa kana qindeessuuf ji'oota itti fudhachuu kan ibseen gaazexeessichi deeggarsa ragaalee saatalaayitii fi jiraattotaatiin qoranicha mirkaneessuus ibse. Gabaasichi agarsiisutti barattoonni uffata mana barumsaa uffatanii jiran namoota haleellaa dirooniin ajjeefamanii reeffi isaanii argame keessatti argamu. Barruun biyya Ameerikaa hojiilee qorannoo fi gabaasaawwan si'atoo dhiyeessuutiin gurra guddaa horatee New Lines qorannoo ji'ootaaf adeemsisaa tureen Oromiyaa keessatti mootummaan Itoophiyaa haleellaa dirooniitiin lammiilee nagaa hedduu galaafachuu ragaatiin mirkaneessee jira jedhe. Akka gabaasni qorannoo dheeraa kun agarsiisutti ji'a sadaasa darbe keessa haleellaan diroonii mootummaadhaan Oromiyaa irratti yoo xiqqaatee bakka afuritti raawwateera. Jiraattota bakkeewwan haleellaan diroonii itti raawwatee dubbisuun ragaalee kan qindeesse New Lines godina Wallaggaa lixaa aanaa Boojjii Dirmajjii keessatti haleellaa diroonii raawwateen barattoota dabalatee lubbuun namoota nagaa hedduu magaalaa Walaqatii darbee jira. Bulchiinsi mootummaa naannoo inni guddaa Itoophiyaa keessa jiru Oromiyaan haleellaa qilleensarraan mootummaa federaalaa jalatti kufuus hanga ammaatti gama mootummaa naannootiin deebiin illee hin kennamin jira jedhe New Lines. Ragaa suuraa saatalaayitii fi suuraawwan harkaan kuufamanii wal bira qabuun madaalee kan mirkaneesse gaazexeessichi onkoloolessa 22 bara 2022 keessa jedha hawaasa Shawaa Lixaa aanaa Coobbitti haleellaa diroonii mana barumsaatti raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi hawaasni nagaa miidhaa qaamaaf saaxilamuusaa akka mirkaneeffate ibse. Manguddoon waggaa 80 dabalatee dubartoota haadha mucaa fi daa'imman xiqqoo akkasumas dargaggoonni namoota haleellichaan ajjeefaman keessaa akka argaman ogeessa fayyaa hojjetaa buufata fayyaa aanicharraa odeeffachuu addeessee qorannoon kun aanaa Coobbii qofatti jedha New Lines bakka haleellichi raawwatetti reeffi argame kan nama 86 akka ta'e ogeessota fayyaa irraa odeeffadhee jedha. Guyyaa haleellaan diroonii kun raawwatame hawaasni naannichaa walga'iif walitti qabamanii bakka jiranitti samiirraa garroobuun hawaasa nagaa akka fixees New Lines jaarsa biyyaa obbo Gammachuu Abdiisaa jedhaman irraa odeeffachuu ibse. Kiliinikni ani keessa hojjedhu qofti namoota dirooniin haleelamanii hedduu miidhamuun otuu waldaansarra jiranii lubbuun darban 15 hanga 20 galmeerraa qabdi kan jedhu immoo ogeessa fayyaa aanaa Coobbii New Linesiif odeeffannoo kennan keessaa nama tokko. Dabalataas sadaasa 9 Wallaggaa lixaa aanaa Mandiitti haleellaa diroonii raawwateen lubbuun namoota nagaa hedduu akka darbe gabaasichi mirkaneesseera. Onkoloolessa 19 fi 23 qofa yoo xiqqaate namni 70 ol dirooniin ajjeefamu ragaaleen walitti qabanne nuuf mirkaneesseera jedha gabaasni bal'aan kun. Aanaaleen Meettaa Qillee, Coobbii, Gindabarat, Wallaggaa lixaa Boojjii, Dirmajjii, Mandii, Wallaggaa bahaa Nunnuu, Qumbaa, Saasigaa fi bakkeewwan birootti illee haleellaan diroonii mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamaa tureeti jira. Jiraattonni godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo weerarrii hidhattoota faannootiin nurratti banamee ammallee furmaata hin arganne jedhan. Muddee 26 fi 27 gandoota baadiyyaa aanaa Abee Dongoroo keessatti haleellaa raawwatameen manneen jiraattootaa gubachuu fi lubbuun namoota nagaa fi qaamolee mootummaa haleellichaan darbuu maddeen ibsan. Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Loomicoo, Carruu, Ijjiitii fi Tulluu Gaanaa jedhamu keessatti haleellaa humnoonni faannoo itti fufisaan raawwachaa jiraniin lubbuun lammiilee darbuu itti fufeera jedhu jiraatonni. Qonnaan bultoota gandoota baadiyyaa aanichaa keessa jiran dabalatee namoonni nagaa fi qaamoleen mootummaa muraasni dhibbana akaan adamfamanii ajjeefamaa jiraachuu jiraattonni aanichaa dubbatan. Humnoonni faannoo daangaa ce'anii dhufan kun waraana bilisummaa Oromoo fi poolisa humna addaa Oromiyaa barbaanne jechuun akka dhaadatan kan himan jiraatonni aanichaa kan isaan ajjeesaa fi fixan garuu uummata nagaatii jechuun dubbatan. Hanga ammaatti gandoonni baadiyyaa 9 ol buqqaafamuu fi bakkoota hedduutti ammoo saamichaa fi ajjeechaa qolachuuf hawaasni gurmaa'ee ofirraa ittisuuf yaalaa jiraachuunis himan. Gandoota humna faannootiin qabaman keessaa qabeenya hawaasaa gara naannoo Amaaraatii fe'amaa jiraachuu kan himan maddi keenya hawaasni qe'ee fi qabeenyarraa buqqeeffamee birmataa dhabee rakkoo hamaa keessa kufeera jedhan. Humnoonni mootummaa torbaan lamaan dura aanichaa qabatanii kan turan ta'anis yeroo seenanitti hawaasa Oromoo meeshaa waraanaa of harkaa qaban irraa hiikanii qubattoota Amaaraa irraa otoo meeshaa hin hiikin akka deebi'an dubbatan. Giddu galeessa Oromiyaa fi Baha Oromiyaatti wal waraansii waboo fi waraana mootummaa gidduu
gidduutti adeemsifamaa jiru hammaachaa dhufuu maddeen dirree lolaa himan. Waboon zoonii giddugaleessa godina Shawaa Lixaa aanaalee Amboo fi Ada'aa Bargaatti waboon zoonii bahaa godina Harargee bahaa fi lixatti lola geggeesseen waraana mootummaa irraa hubaatii gahuu himeen. Waboon zoonii giddugaleessaa Kibraan Jaagamaa Badhaanee guyyoota lama dura godina Shawaa Lixaa aanaa Amboo ganda Haruu Xiroo bakka Adaree jedhamu keessatti lola barii lafaa eegaleen waraana mootummaa irraan hubaatiin cimaa geessisuu beeksiseera. Lola kanaan wabeen loltoota mootummaa hedduu ajjeesuun meeshaalee waraanaa danuu booji'uu ibsamseen. Odeessa birootiin waboon yeroo ammaa kana lola gurguddaa kallattii sadiin Shaggar Lixaa keessatti eegaleen tarkaanfiilee jajjaboo fudhataa jiraachuun odeeffanneeti jiran. Haleellawwan jajjaboo aanaa Adaa Bargaa naannawa magaalaa Qoraankoomii Karkareessaa fi Odaa Gandeettiin loltoota mootummaa irratti fudhateen hubaatii geessuu beeksiseera. Meeshaalee waraanaa danuu booji'uus ibseeti jira. Waboon zoonii bahaa godina Harargee bahaa aanaa Gooroo Guutuu Ardaa Waldaadhaan Qoolee jedhamutti muddee 23 bara 2022 ganama sa'aatii 3 irraa eegalee hanga galgala sa'aa 12tti lola waraana mootummaa wajjin adeemsiseen loltoota mootummaa 30 ol ajjeesuu fi hedduu madeessuu maddeen ibsaniiti jiran. Waboon zoonii bahaa godina Harargee Lixaa aanaa Ciroo Ardaa Sheek Adam keessatti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa ajjeesuu fi madeessuu himanii. Godina Harargee bahaa aanaa Tulloo Ardaa tokkummaa keessatti humnoota mootummaa haleeluu hime waboon. Akkasumas godina Harargee Lixaa aanaa Doobbaa Ardaa Kufaa Kaas keessatti waboon waraana mootummaa irratti hubaatii geessuu hime. Mootummaan addatti dhimma kana ilaalchisee waan jedhe hin qabu. Lola qindaawaa waboo irratti banuuf mootummaan sochitti akka jiru tibba darbee qondaalli bilisiginnaa ol aanaan Awwal Abdii dubbate.